odeeffannoo arganneeni isin biraan gahuu deemnu ta'uu asumaan dubbanna. Hidhamuu Muhammadii qofaa odoo hin taane maatii Muhammadii ka eebba suniif deemanii namni 7 hidhamellee jira. Barsiiftuni Muhammadii takkalleeni qabamtee jirti. Yuunivarsiitii keessatti qaamii hoggansaa ka sagantaa eebbaa sunii qindeesselleen garii warra to'annaa seeraa jala ooluttu gabaafamaa jira. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo Oromiyaa bakka adda addaa keessattuu hiriirii mormii ammallee geggeeffamaa jira. Naannoo Hararii magaalaa Hararii keessattuu har'a barattoonni mana barumsaa Shakiibi Abdullaahi dhaadannoo dhageessisaa oolani. Dhaadannoo isaanii dhageessisaa oolan kan keessatti hidhamtoota siyaasaa gadhiisaa Jawaar Muhammadii bilisa baasaa nu ijjeessa Hacaaluu Hundeessatii fi haqachuu malaa dhaadannoon jedhu akka dhagahamaa oolee ka dhagama jiru. Barattoonni kunini dhaadannoo dhageessisan kanaani sagalee hidhamtoota siyaasatii fi tahuu fi mootummaa Abiy Ahmedii balaaleffachuu warraati ka dhagame. Hiriirii gos kana ammallee jabaatee itti fufuu deemaa jechuudhaani barattoonni kunini dubbatanii jiran. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon kennini ka isin biraanii gayaa jirru ka gurraandhala 15 bara 2021 akkuma itti fufettu jira. Mootummaan Abiy Ahmedii paartiin isaa ka biyya bulchuu badhaadhinaa ka jedhamu yookaan ammoo afaan Amaariffaa kan inni ittiin beekamuun Biltsiginnaan filannoo bara 2021 fi geggeeffamu mallattoo filannootii fi dhaadannoo filannoo beeksisee jedhama. Dhaadannoon filannoo kan inni beeksise kunini sabdaneessummaanii badhaadhinaa fi akka jedhullee dhagahamee jira. Mallattoon isaa ka filannoo bara 2021 filate kunis ampuulii akka tahee ka dhagahamee jiru. Paartiin kennin yeroo ammaan tanatti hojjaa gaarii gubbaa jira. Filannoo bara 2021 filachuu fi qophii qabaa jechuudhaani sekreeteriyaatiin dhaabbata Biltsiginnaa Binaalf Andu'aalem dubbatee jira. Abiy Ahmedii daawwii isaa ka Oromiyaa lixaa keessattuu kalee filannoo kanaaf qophoofne jirra. Nu filadha jennee uummata hin dirqisiifnu. Yoo nu filattanii waan jalqabne itti fufsiisa. Yoo nu hin filanne ammoo warri san filattanii dhungannee aangoo dabarsinee kenninaaf jechuun isalleen dhagahamee ture. Kunini kanumaan odoo jiru paartileen Oromiyaa keessatti dorgomanii ABO fi KFO'n yeroo ammaan tana filannoo dorgomuu hin dandeenye. Mootummaan waajjiraalee kenna cufaa jira, hoggansa kenna hidhaa jira. Mootummaan yeroo ammaan tana dhiibbaa guddaa nurraan gayaa jira. Filannoo bara 2021 keessatti hirmaachuun kennini jijjiirraa waan tokko hin fidu. Haala gos kanaatiin filannoon geggeeffamuu deemuu qoosaa jechuudhaani dubbachaa jiranii keessattuu yoo filannoon kunini filannoo bilisaa fi walabaa tahuu ka barbaachisan hidhamtoota siyaasaa hunda gadhiisuudhaani mariin biyyaalessaa akka durfamuu qabu KFO'n ka dubbate. ABO'n ammoo sadarkaa Oromiyaatti mootummaa cehumsaa dhaabuun fala waaraa Oromiyaatii fi Itoophiyaatiif fida jedhee akka amanu ibsa baasuu isaa gabaasne turre. Gaazexaan biyya Ingiliz Financial Times filannoon bara 2021tti mootummaan Abiy Ahmedii geggeessu filannoo bilisaatii fi walaba tahuu hin danda'u. Bakka Jawaar Muhammadii hidhamee KFO fi ABO'n socho'uu dadhabanitti mootummaan filannoo walabaatii fi bilisa godhuu hin danda'u. Warra kana haala duree tokko malee gadhiisee filannoo dhuftu irrattu akka hirmaatanii fi filannoo bilisaa fi walabaatii fi filannoo naga qabeessa godhuu fi dhaabbilee falmitoota wajjin mootummaan akka mari'achuu qabu gulaalaa isaatiin dhaamsan gaafachuu gabaasne turre. Yeroo ammaan tana filannoo Itoophiyaa ka geggeeffamuu deemu kanaaf ka qophaa'ee jiru paartii 2-3. Paartiin jalqabaa Biltsiginnaa yoo ta'u, paartiin lammaffaan ammoo Izeemaa Dr. Biraanu Naggaa ka mootummaa Biltsiginnaa wajjin hojjedhaa gorsitoota illee keessaa qabu jedhu kana.
paartiin biltsiginnaa filannoolee buufata filannoo hundarrattu hirmaachuu fi mootummaa tahuu fi waan jalqabetti fufsiisuu fi qophii yoo ofiin jedhu izeemaan ammoo filannoo gaggeeffamaa jirtu kan keessaa bakka bu'aa 435 fi dorgomuu fi mootummaa itti aanu tahuu isaatii fi qophaa'ee jira jedhee dubbatee jira. Izeemaan walumaa galatti nama 5,000 oli ta'anii ka filannoo keessatti hirmaatanii qopheeffadhee jira jedhee dubbachuun isalleen dhagahamee jira. Kunin kanumaan adoo jiru dhaabbanni ABO ammoo Oromiyaa keessatti nama filannoo fi dhiyeeffadhu hin qabu maal jennaan hoggansi giddu galeessaa olaanaa fi sadarkaa gadaanaa jiran hunduu isaanii mana hidhaattu guuramanii jirani jechuun isaa dhagahamee jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo paartiin Izeemaa jedhamu ka Dr. Biraanuu Neggaa hogganuu bakka bu'aa fi hogganaan isaa ka magaalaa Bishooftuu aanaa aadaa godina Shawaa Bahaa naannoo Oromiyaa ejjeefamee jira jedha. Odeeffannoon Finfinnee irraa baatu akka jettutti. Izeemaan akka jedhutti Girmaa Mogosii ka jedhamu hogganaan Izeemaa kunini kalee galgala rasaasanii waajjira Izeemaa ka magaalaa Bishooftuu keessattuu argamuttu ejjeefamee jedha. Sababni ejjechaa kanaatii fi eenyu akka ejjeese wanni beekamu akka hin jirre maddeen oduu ka gabaasaa jiran. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo filannoo ammaan tana Itoophiyaa keessattuu gaggeeffamuu fi qophaa'aa jiru kan keessatti dhaabbileen siyaasaa naannoo Amaaraa waliigaltee irraa dhaqqabu warratti dubbatamaa jira. Dhiyoo kana ka Oromiyaa guutuu keessattuu karaa biltsiginnaa Oromiyaatiin balaaleffatamee paartiin ABN naannoo Amaaraa keessatti filannoo dorgomuu fi filannoo dhufu irratti kootaa aangoo isaa malu irrattu biltsiginnaa Amaaraatiin waliigaluutu dhagame jira. Bifuma kanaan naannoo Amaaraa keessatti teessoo dhibbantaa keessaa harki 30 akka ABN fi gadhiifamu dhibbantaa keessaa ammoo 70 gadafe akka biltsiginnaan Amaaraa irratti dorgomamu walii galame ture. Hiriira Oromiyaa keessatti dhiyoo kana gaggeeffameen biltsiginnaan Oromiyaa ABN balaaleffate tarree shororkeessitootatii fi ABO shaniitii fi juntaa wayyaanee galchuudhaan barbadaahuu qaba dhaadannoo jedhamu dhageessifamaa ture. Haa ta'uutii malee hogganaan naannoo Amaaraa ABN wajjin hojjannaa ABN balaaleffatamuun dogongora jechuudhaan hiriira biltsiginnaan Oromiyaa deeggarsa Abiy Ahmediitii fi qopheessite suni balaaleffachuu gabaasne turre. Amma odeeffannoo naannoo Amaaraa irraa dhuftu akka jechaa jiruu fi filannoo dhuftu kan irratti warri Amaaraa waliigalee Izeemaa fi dhiifama ABN fi biltsiginnaan Amaaraa aangoo qoodachuun waliigaluun biltsiginnaa Oromiyaa biratti mufannoota akka hin uumne shakkiin dhalatee jira. Odeeffannoon kennaa ka isin biraan dhaqqabsaa jirru akkuma itti fuufettu jira daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo. Amma odeeffannoo biyya alaa isin dabarsina biyya alaattu hiriirii mormii ka mootummaa Abiy Ahmedii balaaleffatuu fi hidhamtoota siyaasaa Oromootii fi sagalee tahuu fi yaadame akka cimee itti fuufuu dhaamsi darbaa jira. Hiriirii biyya alaattuu gaggeeffamaa jiru kun dhiibbaa mootummaa Abiy Ahmed irratti godhuu karaa dippiloomaasii cimsaa biyya keessattuu uummata dadammaqsuu waan danda'uu fi hiriira kana waldaaleen hawaasaatii fi akkasumas waldaaleen hiriira gurmeessan adda addaa naannoo ofii keessatti yoo torbaan lamatti yookaan ammoo torbaanitti yeroo tokko qopheessine hiriirri mormii biyya alaa gargar hin cinne uummata biyya keessa dadammaqsuu waan danda'uu fi akka irrattuu jabaatamee hojjetamuu qabu dubbatamaa jira. Keessattuu hiriirri gosa kanaa teessolee mootummaalee gurguddaa kan akka magaalaa Washington DC, New York fi Brussels fi magaalota Awurooppaa adda addaa keessattuu cimee akka gaggeeffamuu qabu ka dubbatamaa jiru. Borii hiriirri sadarkaa Ameerikaatti magaalaa Washington DCtu dhaabbata olla jedhamu ka advocacy fi dippiloomaasii irratti hojjetu ka seenaa jimjimoo hooggantu akka gaggeeffamu ka dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fuufettu jira.
Odeeffannoo amma miidiyaa hawaasummaa irrattu naannawaa jirtuu fi sadarkaa addunyaallettu yeroo ammaan tana akka malee xiyyeeffannaa argachaa jirtu keessa miidhaa waraanii naannoo Tigraahii uummata nagayaa irrattu dhaqqabsaa jiru. Waraanii naannoo Tigraahii kunini miidhaan inni dhaqqabse uummata nagayaa irrattu hin jiru. Waraana kanaani odoo uummata nagaa takka hin ijjeesne magaala gudditti naannoo Tigraahii Meqalee qabanne jedhee Abiy Ahmed dubbate ture. Abiy Ahmed san qofa osoo hin taane baqattoonni gara Suudaanitti baqatan keessaa ijoolleen umrii 18 gadi tokkolleen hin jirtu jedhee dubbate jira. Haa ta'uuti malee har'a seenaan BBC'n barreessee intala umrii yookaan ammoo gannaa 18 ka waraanii Itoophiyaa gudeedee harka irra mure akka malee gara nama akka nyaate BBC'n ka gabaase. Intalti umrii 18 ka BBC'n maqaa ishii rukutuu hin barbaanne kunini ji'a 2 fi olii hospitaala naannoo Tigraay keessattu argamu tokko keessattu yaalamaa akka jirtu ka dubbate. BBC'n akka jedhetti rakkoon kun dhalachuu ka danda'e waraana Abiy Ahmed naannoo Tigraay irrattu labseen dubattu magaalii guddittii naannoo Tigraay aduu Meqaleen eegii qabatamteen dubattu intalli kunini magaala ishiin keessa jiraattu Abi Addii ka jedhamtu kiiloomeetirii 96 magaala Meqalee irraa karaa lixattu argamtu yeroo waraanii Abiy Ahmed weeraree akka tahe ka dubbattu. Ji'a muddee 3 bara 2020 keessatti waraanii jechuun Itoophiyaa kan naannoo kana weeraree mana intala kana facabsanii seenuudhaanii warri Hiwwahaatii eessattuu dhokatee warra baasa jedhanii maatii warra akka tumanii ka dubbatamu. Warri kun ammoo warri waraana bakka itti dhokate nu hin beeknu eegii jedhanii dubbattu. Milishoonni Itoophiyaa kunini akka malee aaruu isaanii dubbatanii achumattu intala kana qabanii wayaa baafadhu jedhaniini akaakuun ishii abbaan abbaa ishii intala kana akkinni gudeedu waraanii ajaje. Akaakuun ishii akkamiini intala tana gudeeda jedhe eeginni jateen dubattu mana baasanii balbala durattu rasaasanii yeroo adda addaa gurmuu fi taafisaa irra rukutuudhaanii akaakuu isii ijjeessanii achiin duddubattu gara manatti dhufanii intala kana jechuun eegishii waa bafatten dubatti waraanii gudeedu fi carraqee achiin duddubattu intalti galdayaa yookaan didachaa turte ni kakkabalanii fuula keessa dhadhabanaasanii achiin dubattu intali uf wallaaltee kuftee wanta hin beekamu yeroo ishiin didde kanattu harka ishee irra yeroo hedduu rasaasanii akka dhahamte haga yeroo 3 taate lukii ishee yookaan miilli ishiillee irrattu qawweeni dhahamtee jirti. Intalti kunini haala gosa kanaatiin dhukaasa irrattu baname rasaasa dhahamteen kanaani harka tokko dhabde harki kunini ammaan tan murame gudeeddu diduu irratti harki kiyya murame jira. Naannoo Tigraahii keessattu waraanii Abiy Ahmed ka ummati nagaa tokkollee inni hin miidhamne jedhu balaa gosa kanaa dhaqqabsee jira jechuudhaanii BBC'n barreessee jira. Naannoo Tigraahii kan keessatti mootummaan Abiy Ahmed waraanii isaa qunnamtii saalaa yookaan ammoo gudeedda dubartii akka meeshaa waraanattu itti fayyadama jechuudhaanii Piraamilaa Paaten itti gaafatamtuun mootummoota gamtoomanii dhimma haleellaa saalaa dubbattee jirti. Naannoo Tigraahii gabaasii ammaan tana dhiyaachaa jiru ummata nagayaa keessattuu dubartoota irrattu dhaqqabaa jiru akka malee hama jechuudhaanii BBC'n ka gabaase yoo ta'e waraanii Itoophiyaa dubartii gudeedaa jiranii dubartii gudeedu qofa osoo hin taane miseensi maatii abbaan akka intaluu fi gudeedu haati akka ijoollee ishii waliin raftu waan akkasii fokkata aadaa naannoo sanii keessattu hin beekamne goosisee yeroo mootummaan akkas godhaa jiru kana lubbuun nama darbaa jira. Yeroo mootummaan gudeedda gosa kana waraanii isa godhu kun yeroo naannoo kan keessatti dhukkubni HIV/AIDS fi dhukkubni qunnamtii saalaatiin daddarbanii akka malee babal'achaa jirtu jechuudhaanii BBC'n gabaasaa isaa kana keessattuu eeree jira. Yeroo ammaan tana yakkii gosa kana Tigraahii keessatti waraana Abiy Ahmediitiin waraana Eertiraatiin akkasumas milishoota naannoo Amaaraatiin babal'atee akka argamu BBC'n ka gabaase. Daawwattoota kan jaalatamoo fi kabajamoo gabaasa BBC kun gabaasa akka malee bal'aati ani haguma irra oduu ta'uu qabu gabaasni biraanii gahe
Namni bal'ina oduu kana barbaadu intala jechuun gudeeddaa diduu irrattuu harka ofii dhabde kana feesbuukii irrattuu isiniif qoodee waan jiruuf bal'ina oduu kana isinummaanuu dubbifadhaa isiniin jechuu barbaanna. Kunin kanumaan odoo jiru pirezidaantiin naannoo Tigraay duraanii Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el karaa sagaleetiin dhaamsa uummataa Tigraayiitiif dabarsee jira. Dhaamsi dijitaalii wayyaanee ka jedhu fuula feesbuukii irrattuu darbeen yeroo ammaan tana naannoon Tigraay lolaa hamaa keessa jirti. Dargii lammaffaanii wal lolaa jirra jedhee dubbachaa jira. Yeroo ammaan tana lola godhaa jiru kanaani waraana naannoo Amaaraa, milishoota naannoo Amaaraa, Eertiraatii fi waraana badii Abiy Ahmedii dargii lammaffaanii wal lolaa jirra. Uummatii Tigraay badii gosa kanaa kabara kanaa yeroo kamiyyuu irrattuu dhaqqabee hin beeku jechuun isaallee dhagahamee jira. Garuu waa takka wanni nu beennu waraana kana mo'achuu deemna uummatii Tigraay harkaa hin kennatu jechuun isa dhagahamee jira. Yeroo ammaan tanatti warri lolaa jiru kunini qawwee isaa waraana Abiy irraa ትጥቅ ከጠላት ስንቅ ከህዝባችን waan jedhu tokko qaba. Qawwee diinirraa argachaa jirra. Galaa yookaan ammoo nyaata uummata keenyarraa argannee lolaa jirra. Injifachuu deemna jechuudhaani Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el dhaamsa dabarsee jira. Uummatii Tigraay diddaa cimaa godhaa jiru kanaani akka mo'atu abdii qabaachuudhaani diddaa ammaan tana jalqabee cimsee itti fufuu akka inni qabu ka dubbatame jiru. Marsaa kana Tigraay keessatti diddaa geggeeffamaa jiruuni namoonni 40 oli ijjeefamuutti dubbatame jira. Raayyaa keessatti yookaan Tigraay kibbaa keessatti milishoonni Amaaraa nurra haa bahaniiti raayyuma yookaan ammoo raayyaan Amaaraa miti Amaaraa jalatti hin bulu sochiin jedhulleen geggeeffamaa akka jiru. Milishoonni Amaaraa uummata raayyaa hedduu akka fixanii dhagahamaa jiru. Karaa kibbaa Tigraay kanattu waraana Itoophiyaatii fi humna riphee lolaa Hiwwahaatii jidduulletti loli bal'aan akka geggeeffamaa jirutti dubbatamaa jira. Yeroo ammaan tana Imaaraatiin Arabaa diroonidhaan mootummaa Abiy Ahmedii gargaaruu waan hin jirree fi naannoo Tigraay keessattuu mootummaa Abiy Ahmedii waraana Eertiraatii fi akkasumas milishoota Amaaraatii fi riphee loltoota Tigraay wajjin lolli guddaan geggeeffamaa jira. Uummanni Tigraay illee diddaa fi hiriira fi akkasumas lagannaa mana keessa ooluu irra akka jiru baratamaa jiru. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraanii gayaa jirru ka gurraandhala 15 bara 2021 akkuma itti fufettu jira. Odeeffannoo isin biraanii gayaa jirru keessatti dhimmi daangaa Itoophiyaatii fi ka Suudaanii gara waraana bal'aattu akka deemaa jiru ka dhagamaa jiru. Suudaanii dhiyoo kanattu lafa Itoophiyaan wal falmaa jirru jette hundayyuu akka qabatte ka gabaste. Waraanni Suudaanii kun karaa Itoophiyaa fi Suudaan walittuu fidu ka poorti Suudaanii ka magaalaa Matammaa geessullee guututti to'achuudhaani naannoo daangaa Suudaanii ka Itoophiyaa wajjin qabdu ka kutaa bulchiinsaa Gadarii fi keessa jiru magaalaa Gallabaatii dabalatee waraana taankii fi meeshaalee gurguddaa qabu achittuu erguuni dubbatame jira. Waraanni Itoophiyaa ajajii lixaa ka jedhamulleen meeshaalee waraanaa gurguddaa achittuu qopheesse hidhaa guddicha laga Abbayyaa eeguu qofaa odoo hin taane birmadummaa Itoophiyaa ka Suudaaniin sarbame deebisuu fi qophii akka ta'anii ajaja muummicha ministeera Abiy Ahmedii akka eegachaa jiranii ka dubbatame jiru. Torbaanii darbe keessa lola geggeeffameen waraanni Suudaanii waraana Itoophiyaa 5 ijjeesee jira. Hogganaani waraan Suudaan tokkolleen ijjeefamuu gabaasne turre. Waraanni Suudaanii kunni amma ibsa baasanii mootummaan Itoophiyaa birmadummaa Suudaanii sarbee jira jechuudhaani gabaafamee jira. Waraanni Itoophiyaa ka birmadummaa Suudaanii sarbee kunni hariiroo biyyoota lamaanii ka hammeessuu danda'uu fi gaafa Afrikaa gara waraana hamaattu ka geessu jechuudhaani ministeerri haajaa alaa Suudaanii ibsa baasanii gocha mootummaa Itoophiyaa ka birmadummaa Suudaanii kana sarbuu balaaleffatee jira. Yoo Itoophiyaan rakkoo daangaa jirtu karaa nagaatiin furachuu hin barbaanne waraanni Suudaanii birmadummaa biyya isaa ittisuu fi aarsaa barbaachisaa kaffaluu fi qophii jira jechuun isaallee dhagahamee jira.
Kunin kanumaan odoo jiru waraanii Itoophiyaa fi Suudaanii kaammaan tan wal dhabaa jiranii naannoon kun yeroo qonnaati. Qonnaa biyyoonni lachuun irratti bobba'anii qote bultoonni midhaan facaafachuu hin dandeenye naannoon kun akka beelaa fi saaxilamuu dandeettullee rakkoo guddaa uumaa jira jedhamee akka dubbatamaa jiru ka ibsame. Itoophiyaan yeroo ammaan tana Suudaanii wajjin waraana keessa seenuu akka dandeettu waan beekteef waraan ishee gurguddaa gara daangatti fe'aa akka jirtu kadhagamaa jiru. Keessattuu hoggansi naannoo Amaaraa Suudaan wajjin yeroo ammaan tana lolaa geggeessuun akka malee barbaachisaadha. Suudaan lafa Gondarii qabattee nagayaan jiraachuu qabdi, lafa keenya deebisuu qabni jechuudhaan Abiy Ahmed irratti dhiibbaa guddaa akka godhaa jiranii kadhagamee jiru. Haa ta'uuti malee mootummaan Abiy Ahmed meeshaalee gurguddaa waraanaa ka waraana Tigraayitiin walittu qabatee barbadeessuu isaa dubbate yeroo ammaan tana waraana Suudaan ittiin lolu argachuu fi carraaqaa kennee jiru kadhagamaa jiru. Keessattuu Imaaraatiin Araba diroonota akka naannoo Tigraay keessattuu Abiy injifannoo cimaa argatu gargaaree kennuu fi diduun Abiy Ahmed rakkisee jira. Abiy Ahmed yeroo ammaan tana gargaarsa meeshaa waraanaa argachuu fi biyyoota adda addaattu dippiloomaatota argatee ture. Sun keessaa Israa'el meeshaa waraanaa Itoophiyaa fi gurguruu diddee keessattuu diroonota maal jennaan Israa'el dhiyoo kanattu hariiroo dippiloomaasii Suudaan wajjin dhaabbattee Suudaan beekamtii kennitee fi jirti. Biyya Arabaa dhiyoo Israa'eliif beekamtii kennite keessaa biyya tokko. Suudaanii akka hin aarre fi keessattuu Misriinleen akka hin dallannee fi meeshaa waraanaa ka Itoophiyaa fi gurgurtu karoorfattee gurguruu dhaabdee jirti. Sababa waraana Tigraayitii fi waan adda addaatii fi biyyoonni gamtaa Ameerikaalleen meeshaalee Itoophiyaa fi gurguruu fi karoorfatan dhoowwatanii jiranii. Imaaraatiin Arabaa gargaarsa diroonii ka Itoophiyaa kennitu dhaabdee jirti. Abiy Ahmed diroonii argachuu fi meeshaalee waraanaa ammayyaa bitachuu fi amma dippiloomatii isaa olaanaa ministeera Haajaalaa Itoophiyaatii fi itti aanaa muummicha ministeera Itoophiyaa obbo Dammaqee Mokkonninii gara Ankaaraa Turkiitti akka erge ka dubbatamaa jiru. Turkii fi Itoophiyaan baatiiwwan lamaan kana Itoophiyaan akkamiin diroonota ammayyaa Turkiin oomishtu Bayraktaar jedhaman akka Turkii irraa karaa liqiitiin yookaan ammoo gargaarsaatiin bitachuu dandeettu irrattu wali dubbachaa akka jiranii ka dubbatamaa jiru. Mootummaan Turkii mootummaa Itoophiyaatii fi meeshaa waraanaa gurguruu danda'a sodaanii jettuttu jira. Haa ta'uuti malee biyyoonni Arabaa keessattuu Suudaan akka Turkiin Itoophiyaa fi meeshaan waraanaa hin gurguramne goosisuu dandeetti jedhamee jira. Suudaan ammoo kanaan dura hariiroo cimaa mootummaa Turkii wajjin qaba. Mootummaan Omar Hassan al-Bashir, mootummaan Abdullah Hamduukii ka ammaan tan aangoo qabatee kunin isaa fi Abdul Fattah al-Burhaani hogganaanii waraana yeroo ammaan tana biyya Imaaraatii Arabaatii fi Saawudii Arabiyaa wajjin hariiroo cimaa qaba. Warri kun ammoo Qatarii fi Turkii jedhan yookaan ammoo Turkiin baay'ee walii hin galanii. Kun jechuun carraan Abiy Ahmed meeshaa waraanaa Turkii irraa argachuu cimsuu danda'a. Keessattuu gaafa Afrikaa keessatti yeroo ammaan tana Muhammad Abdullahi Farmaajo yookaan Adanaddee ka jedhamu pirezidaantii Soomaaliyaa Isaayyaas Afeworqiitii fi Abiy Ahmed sadeen isaaniiyyuu biyya Turkii yookaan ammoo Turkiyaa wajjin hariiroo qabanii ka jedhamutu dubbatamaa jira. Garuu hagam tokko Abiy Ahmed waan kan irrattu akka inni milkaa'uu danda'u beekamu. Suudaanii fi Itoophiyaalleen lachuun iyyuu wal dhaba biyya keessatiin raafama hamaa keessa seenaa jiranii. Haa ta'uuti malee biyyoonni lachuun iyyuu gara waraanatti seenuu fi buuxxifachaa akka jiranii kan mul'achaa jiru. Yeroo ammaan tana Suudaanii rakkoo jiru ka biyya keessa callisiisuu fi mootummaan Suudaan waraana Itoophiyaa akka mata duree tokkottu fayyadamuu deema. Suudaan duuba ammoo Misriitu jira. Misriin dhimma hidha guddicha laga Abbayyaatiin walittu qabatame waraanni kun akka inni dhalatu barbaaddii jedhamee jira. Hidhaan guddichi laga Abbayyaa daangaa Suudaan irraa kiiloomeetirii 30 haga 15 qofaa fagaata. Waraanni kun gara kutaa bulchiinsaa Suudaanii ka Al-Gadarii fi qofa odoo hin taane
gara jechuun Blue Nile State jedhamu ka daangaa Itoophiyaatii fi Benishaangul bakka hidhaan guddicha laga Abbayyaa jiru kanattuu deemullee danda'a. Kun ammoo jechuun akka Misriin yookaan ammoo Suudaanii hidha guddicha laga Abbayyaa kan irrattu haleellaa gootullee haala mijeessuu danda'ama jedhameeti sodaanii jirtu ka jiru. Itoophiyaan baatii hagayya dhuftu ka bara 2021 waliigaltee mallatteessuu baattee hidha guddicha laga Abbayyaa kana bishaanini marsa lammaffaa guutuu akka deemtu ka dubbatte. Kun jechuun uummata miiliyoonii 20 ka Suudaanii balaa fi saaxiluu deema jedhee dubbatee jira. Mootummaan Abdallah Hamduuki waliigaltee malee bishaan guutamu ka gosa kamiyyuu hin fudhannu. Kunini balaa guddaa qaba. Rakkoo kana Suudaanii callistee yookaan ammoo harka marattee hin ilaaltu jedhee dubbatee jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo Itoophiyaan wayita waraan ishii gara daangaa Suudaaniitti dhiyeesse dubbattu kanattu Suudaan illeen waraan ishii ka qabdu jedhame hammayyaa ka tahe yookaan ammoo waraana gurguddaa hundayyuu gara daangaatti dhiyeessitee jirti. Kanaan walittu qabatee waraana Itoophiyaa waraan Suudaan duuba jira jedhee ka mootummaan Itoophiyaa yeroo hedduu hamatu. Mootummaan Misri illeen harki isaa dhokataanii waraan kan duuba akka inni jiru ka dhagamaa jiru. Jeettilee waraanaa hedduu fi waraan isaa ka ammayyaa ka lafoo Suudaan keessa galchee akka jiru ka dhagahamaa jiru. Yeroo ammaan tana mootummaan Suudaanii duuba mootummaa Misriitu jira. Misriif Israa'el waliin jirti. Israa'el duuba immoo Ameerikaattu jira jedhamee dubbatamaa jira. Bifuma kanaa fi mootummaan Abiy Ahmed illee gara waraanatti deemuu fi fedhii guddaallee hin qabu. Ammoo warri naannoo Amaaraa Abiy Ahmed muddee jira. Abiy Ahmed waraanii warri dhiibee keessattuu galchee ka naannoo Tigraahiyyuu keessa bahu hin beekne waraanii torbaan takka lama yookaan waraanii akka Abiy Ahmed yaade guyyaa 72 hours torbaanii guyyaa 3 keessatti dhumataa jedhame. Amma jechuun akka pireesii biyya lixaa dubbisaa jiranitti yookaan gabaasaa jiranitti bara 2021 kunini Itoophiyaan bara waraana hamaa tahuu deemti jedhanii gabaasaa akka jiranii ka dubbatamaa jiru. Odeeffannoon eegi istiidiyoo seenneen duubattu miidiyaalee Suudaan irraa dhufaa jiran akka jettutti mootummaan Suudaanii karaa ministeera haajaa alaa Itoophiyaatiin ministeera haajaa alaa Suudaaniitiin ibsa baasee fi mootummaan Itoophiyaa waraana daangaa irrattu masuun yookaan ammoo tuuluun isaa birmadummaa Suudaanii cabsuu fi mootummaan Itoophiyaa karoora inni qabu mul'isa waan taateef mootummaan Suudaanii Itoophiyaa waraanisii akka duubattu deebistuu gaafatee jira. Rakkoon kunini akka waraana guututtuu hin deemne mootummaan Itoophiyaa of eeggannoo akka godhachuu qabu dubbattee jirtedha Suudaan. Suudaanii mootummaan Itoophiyaa Suudaanii weeraruu fi qophaa'ee jira jechuudhaani ministeerri haajaa alaa Suudaanii gara gamtaa Awurooppaatii fi Ameerikaalletti odeeffannoo kana dabarsu maddeen oduu Suudaanii gabaasaa jiran. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya kaayisanii biraanii gahaa jirru akkuma itti fufettuu jira. Amma ammoo dhaabbanni Fitch jedhamu ka dinagdee biyyoota qoratee investimentii biyyoota guddina biyyoota maallaqa biyyoonni jechuun liqeeffatanii kaffaluu danda'uu moo hin danda'anii kan qoratu Itoophiyaa sadarkaan yookaan ammoo gulantaa kenneef irraa gabbuusuu dubbatee jira. Dhaabbanni kunini Itoophiyaan biyya liqeeffattee nyaattee kaffaluu hin dandeenye biyya gosa suniiti. Krediitiin Itoophiyaa CCC yookaan ammoo caacaa jedhee torbaanii darbe keessa barreessa jira. Maallaqni Itoophiyaalleen qoolaa tahuu deema. Maallaqi Itoophiyaa sharafii isaa kufuu deema. Itoophiyaan hanqinni maallaqa qabdi. Maallaqi biyya suni akka malee rakkoo keessa jira. Itoophiyaan rakkoo kana keessa jiraachuu ragaa ka tahu maallaqa liqeeffatte kaffaluu waan dadhabdee fi warri lixaa akka liqee isii dhiisu yookaan ammoo dheeressuu fi yookaan ammoo dhala irra gabbuusuu gaafattee jirti jechuudhaani. Itoophiyaan rakkoo hamaa keessa akka seentee maddii oduu Reuters gabaasa Fitch kana waabeeffachuun gabaasee jira. Reuters akka jedhetti yeroo ammaan tana Itoophiyaan imaammatii dinagdee mootummaan Abiy Ahmed ittiin deemu rakkoon koronaa vaayirasiitii fi akkasumas hawwaannisaa fi rooba fi hongeen bakka dadatu dhalatee fi jeequmsi siyaasaa dinagdee biyya kana burkuteessee jira. Itoophiyaan waggaa 30 caalaa
duubattuu deebi'uu dandeettii jedhamee kan dubbatamaa jiru. Keessattuu waraanni naannoo Tigraahii keessattuu geggeeffamee Tigraahii balaa kanaan dura qunnamtee hin beekne keessa galchee jira. Tigraahii waggoota hedduun duubattuu deebisaa jedhamee gabaafamee jira. Waraanii kun caasalee misooma manneen barnootaa, manneen fayyaatii fi karaalee misoomaatiif waan Tigraahii qabdu barbadeessee jiraachuu isaallee maddeen oduu adda addaa gabaasaa jirani. Odeeffannoon keenya kan isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettuu jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo waan nu daawwattanii nu hordofaa jirtanii fi guddoo isin galateeffachuu barbaanna. Amma odeeffannoo keenya kan guyyaa har'aa odoo hin xumurreen durattuu wantoota gaggabaabduu tokko lama kan biyya alattuu godhamuu qaba yookaan ammoo godhamuu deemuu qaba. Ilaalchisee waa takka lama dubbadhee achiin dubattu sagantaa keenya tamsaasa sa'aatii kana goolabuu barbaada. Odeeffannoon jalqaba kan inni dubbachuu barbaadu mootummaan Abiy Ahmedii yuunivarsiitii Jimmaa keessatti barataa mormii dhageessisee yookaan ammoo dhaadannoo hidhamtoonni siyaasaa haga dhiifamaniiti. Jawaar Mohammad haga dhiifamu haqa Hacaaluu Hundeessaa barbaanna kaa jedhe Mohammad deeksisoo irrattu balaan ni dhaqqabsee argitanii jirtanii. Jawaar Mohammadii gadhiisu miti. Jawaar Mohammadii haga dhiifamu nam jedhuyyuu isa qofa odoo hin taane maatii nam suni tuma nama sunillee miidhaa. Mootummaan kunini Abiy Ahmedii keessattuu wanni inni itti deemaa jiru badii isa mul'isa. Gowwaa Arsii jedhee mammaaksi inni kalee Shaambuu Horroo Guduruu Wallaggaattuu mammaakee fi wanni Abiy Ahmedii godhaa jiru ka torbaan kana mul'atame hedduun isaa mootummaan kunini badii isa irra duubatti deebi'uu akka hin barbaannee fi hidhamtoota siyaasaa kalagannaa nyaataa irra jiran kana miidhuu fi akka inni fedhii qabu yookaan ammoo jechuun isaan wajjin wal mari'atee isaan hidhaatii baasuuf akka fedhii hin qabne mul'atee jira. Nu ammoo warri biyya alaa jirru maal godhuu qabnaa kaa jedhu kan ammallee irra deebinee wanni dubbachuu barbaannu. Mootummaan kun inni farra qabsoo Oromooti, diina qabsoo Oromooti. Warra nafxanyaa wajjin tahee filannoo geggeessee filannoo kan mo'achuu fi qophaa'ee jira. Oromoon filannoo kan keessallee namallee hin qabdu, yaadallee hin qabdu, bakkallee hin qabdu. Filannoon kun rakkoo Oromoollee hin furu, rakkoo Oromoollee fala ta'ullee hin deemu. Kanaafuu biyya alattuu Oromoon mormii jalqabee cimsee itti fufuun barbaachisaadha. Hiriirii godhamaa jiru ka biyya alaa kunini Minnesotatti godhamee jira, Siyaatilitti godhamee jira, Chicagotti godhamee jira, Washington DCtti godhamee jira, Atlantatti godhamee jira, Calgary Kanadatti godhamee jira. Hiriirii kunini torbaanitti guyyaa 2-3 godhamuudhaan dhiibbaa dippiloomaasii Abiy irrattu cimsuu danda'uu qaba. Dhiibbaa dippiloomaasii cimaa Abiy irrattu godhamuu qaba. Keessattuu hiriirii magaalaa guddittii Ameerikaa Washington DCtti godhamu. Teessoo dippiloomaasii guddaa New Yorkitti godhamu. Hiriirii Braasilsitti godhamu akka malee barbaachisaadha. Hiriira kan irrattu Oromoon baay'inaan bahee sabaa fi sablammiillee ofitti dabalee hiriira gosa kana qopheessuun barbaachisaadha. Kaan ammoo wanni godhamuu qabu hammaan tana jechuun guyyaa guyyaan anilleeni hidhamtoonni siyaasaa Jawaar Mohammadii laafee jira, mani murtii kan jedhee jira, Jawaar akkas jedhee jira, abaluun tokkinii Jawaar birdeemee Jawaari laganna nyaata dhiisuu didee jira, Jawaari lubbuu kiyya sabaa fi kennaa jedhee jira. Waan akkasii jechuu malee maal godhamuu akka inni qabu irrattu wanni nu godhaa jirru, wanni nu dhiyeessaa jirru, akka falattu wanni nu dhiyeessaa jirru akka malee diqqaadha. Miidiyaa kiyyallee dabalatee, keellollee dabalatee, OMN illee dabalatee akka sabattuu wanni akka falattuu wanni dhiyaachaa jiru quubsa miti, gahaa miti, kan caalaa hojjechuu akka qabnu kan dubbatamaa jiru. Keessattuu miidiyaaleen Oromoo kun hundinuyyuu anallee dabalatee jechuudha. Warri miidiyaa qopheessinu kan miidiyaa hawaasummaatii fi miidiyaa adda addaa qopheessinu cuftunuu walitti dhufuu danda'uu qabnu. Walitti dhufnee guyyaa takka lama paaneelii marii maal godhamuu qabaa jedhu yookaan maal godhuu dandeenya biyya keessattuu hidhamtoota siyaasaa kana akkamiin sagalee taanaa fi akkamiin dhaqqabnaa fi biyya keessaaf biyya alattu akkamiin mormii goonaa jenne mormii jechuun akkaataa itti fufsiisuu dandeenyu akkaataa jechuun waa godhuu dandeenyu irratti wal mari'atu
sagantaa waan kanaaf jechuun xiyyeeffannaa kennu ka gargari hin cinne miidiyaaleen Oromoo halkanii guyyaa ka irratti hojjetanii mormii adda addaa yaada adda addaa haasawa adda addaa ka guyyaa guyyaan godhamutti qophaa'uu qaba. Paanalii guyyaa guyyaanii sa'aatii dheeraa fi deemu fakkeenyaaf paartilee falmitoota irraa maaltu eegama? Paartileen falmitoota maal godhuu danda'anii karaa paartilee falmitootatiin karaa hayyoota siyaasatiin yaada fi rakkoo jirtuu fi fala jirtu ka godhuu danda'an. Paartileen falmitoota dhimma hidhamtoota siyaasaa irratti jechuun waan godhuu dandeettu guyyaa guyyaanii yaada ibsa pireesaa kennu, hiriira uummataa yaamu, hawaasa addunyaa rakkoo jirtu beeksisu, ibsa baasu, hawaasa addunyaatiif fi dhaabbilee addunyaa gurguddoo mirgoota ilmaan namaatiif xalayaa barreessu maali waan jedhu mari'atame abaawoon maal godhuu qaba, kafaawoon maal godhuu qaba, warri qabsoo karaa nagaatii fi qabsoo lolaalee jiran maal akka godhuu qabanii ka haasa'u. Karaa dubartootaatiin maaltu ta'uu danda'a jedhame fakkeenyaaf dhaabbileen dubartootaatii fi maali hiriira bahuu taatuti wantoota qophaa'uu qabanii karaa abbootii gadaatiin abbootii amantiitiin abbootii gadaatiif yaadi dhiyaachuu qabu maal akka godhuu danda'anii dargaggoonni maal godhuu akka danda'anii karaa jechuun mirga ilmaan namaatiin wanni amma ta'uu deemu jiru kunini mirgoota ilmaan namaa gubbaattu hokkarrii yookaan ammoo jechuun mulqamiinsi deemaa jiru kun akkamiin saaxilamaa karaa seera jechuun waraanatiin wanni ta'uu qabu maaltu jira karaa gargaarsa namoomaatiin wanni ta'uu qabu maaltu jira amma jechuun akkuma kalee sagantaa jechuun goofandimii ka hidhamtoota siyaasatii fi maallaqa walitti qabuu fi maatii warra gargaaruu bal'attuu geggeeffame akka sagantaan sun geggeeffame hidhamtoonni siyaasaa kun lagannaan nyaata kun maal jechuudha miidhaan isaa maalidha faayidaan isaa maalidha nu ammoo akkamiin warra kan gargaaruu dandeenyu warra lubbuu nu kennuuf qophaa'e kana kaa jedhu wanni dheeranii qophaa'uu qaba miidiyaan Oromoo kan irratti hojjenne dhimma hidhamtoota siyaasaa kana ajandaa goone ajandaa guddaa tahee akka ummati Oromoo balaa jirtu hubatu akka hidhamtoonni siyaasaa kunini jechuun lubbuun isaanii hin baane amma agartanii jirtanii odoo warri yaalamuyyuu barbaade laganna nyaataa kan dhiisanii yaalamna jedhanii doktorii isaaniitiin yaalamuu hin danda'anii hospitaala bakka fedhanitti yaalamuu hin danda'anii harka hospitaala mootummaa Abiy Ahmedii keessa bu'uu deeman jechuudha. Mootummaan Abiy Ahmed jechuun laganna nyaataa kan warri godhee fi kunini waan gaarii isaaf ta'ee jira. Maal jennaan warra kana ajjeesuu barbaadaa ture Jawaar Mohammed namitti ergee ture Oktoobarii 2019 yoonni ammaan tana nyaata lagatee isaaf du'e hin gammada. Kanaaf nu ammoo akka hidhamtoonni siyaasaa kun hin duune akka hin miidhamne kan caala uummata Oromoo illee jechuun akka warri sagalee tahuu fi mormiin Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti amma jalqabde kun inni akka hin dhaabbanne akka itti fufu godhuu fi miidiyaan jechuun kaavereejii isaa kan caalaa guddise dhimmi kun ajandaa guddaa ta'e haasamuu danda'amuu qaba. Dhimmi kan qofa osoo hin taane filannoo Itoophiyaa ka jedhamu diraamaa ammaan tan deemaa jiru arraba Abiy Ahmed nama arrabse kan hundaayyuu kan hunda kontekstii jechuun ammaan tana deemaa jiru ka hidhamtoota siyaasaa kanaan walittuu finnee odoo mata duree kan irraa hin baane odoo jechuun fookesii yookaan ammoo xiyyeeffannaa hin dhabne kan irrattu jabaachuun kan irratti hojjechuun barbaachisaadha jedhee yaada kana dabarsa dhimma kan irrattu miidiyaa Oromoo ka jiran cufaafiyyuu yaada dhiyeesse paanalii adda addaa ka hayyoota paanalii adda addaa ka ogeeyyii paanalii adda addaa ka dhaabbilee siyaasaa ka waldaalee adda addaa qopheessuun akka qabnu yaada jechuun akka qabnu yaada kan qaba isinillee jechuun warri miidiyaa Oromootiin wal quba qaqqabdanii yaada kan dabarsa keessattuu jechuun waldaaleen adda addaa waldaan jechuun hayyoota Oromoo ka seerattu jira waldaan qorannoo Oromootu jira waldaaleen kun cufti callisuu hin qabani waldaaleen kun cufti nuti dubbachuu danda'uu qabani dubbachuu yoo dubbatan ammoo falli maali waan jedhu irrattu xiyyeeffatanii dubbachuu akka qabani ka yaada isinii dabarsu daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo waan na daawwattan hordoftaniif hedduu isinii galateeffadha tamsaasii kennanii kaasa'aatii kana warri odeeffannoo dabalataa barbaadanii OMN gabaasa addaa haala hidhamtoota siyaasaa kalaganna nyaataa irra jiran irrattu ammaan tana odeeffannoo addaa qabatee dhufee jira achi deema odeeffannoo sun dhageeffadha nu ammoo galgala walitti deebine yaada maasaa deemnu kana gaggabbisne kan caalaa cimsuu irratti wal dubbanna ammaa fi nagaan na oola nagaan na bula.